Tole, 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 tole. Yee. Tole, 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 tole. Argitanii? Akkanumatti fayyaa waxoo fani shunkurtii kan akka warra maanni silaa warri biyya araba badaa isaan mummuranii warri biranii minamni yoo hojjetan silaa kumatti dhaadhaa godha. Akkasumatti muruufanii affeeluufanii shunkurtii kana. Ishii kana bichaa waxaa kan argitanii waxii ittana bichaa. Obboleewwan kiyya nageenya irraa jaalala waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii kan baalukaa ba'eerashe nageenyi gooftaa yesuus isin haa baay'atu an obboleettiin keessan jira baay'ee nagaa kooti galata waaqayyooti baga fayyaa taatanii baga bara 2017 geessanii akka lakkoofsa biyya abbaa keessaniitti isiniin jedha obboleewwan koo hundi keessaniyyuu jirtu hunan laphee irraa bahu. Laphee tegistuun baaduu kun koo kan kanatti taa'an isin haa galu kun jechuudha. Kennaa nageenya waaqayyo isin haa baay'atu jirtu fayyaa nagaa keessanii an obboleettiin keessan jira galata waaqayyooti isiniin jedha baga jiraattanii baga har'a geessanii baga hojjumaan har'a geenye waaqayyoon nu biyyattii har'aa kana nu agarsiisee galanni guddaan isaa haa ta'u waaqayyo guyyaa har'aa nu geenye hundi keenya warra geenye malee. Beekumsa keenya maallaqa keenyaa miti isatu nu gargaara jechuudha. Gargaarsa isaan irra geenye jirra waaqayyo haa galatu baga jiraattan isiniin jedha. Ayyaana waggaan dhufee boosetti na yalagee ayyaanni jettee boossi jedha yaatti tokko biyya keenya. Qarboon beektu miti qarboon annaan biyyatti. Kennitu isin nama garuu irra jireessaan qarboon mana waan jiru itti lamaan maal godhanii qarboon qochuu biyya keenya. Maaliif isiniin jedhe yoo qarboon calaluu didee dhugaa isin haa calalu qoo biqiloo keetteetti naati koo kun koo ciitii baasuu illee osoo hin taane haasaadhuma. Yookiin akkanatti toonii maal jedha seetanii ayyaana waggaa yaanyu fi bosheetti na jala geesse jettee boossi haadha geete jedha abbaa jaarsicha jechuudha haadha kiyyaa. Maaliif isiniin jedhe ofuma kootii kan ofiin jedhe. Ayyaana barreen gaddaa yoona kanatti bara gadi yoona kanatti addeebi'u har'a gamamii daaltu taa'ii har'a sunqoo akooftaa akkanaan jenne barbaadeen tokkosiisaa malee kanan qimamiisaa daakee jiru sun hin beektu nan qabaa kana shunkurtii binaamii irraa hojjedhan jira garuu abishii kana immoo barbaadeen qulleetiidhaan hojjechuuf isin garbuu qabanii fakkaatu ilaalaa hin bareedu. Kanaafani waaqayyo baga isin jiraachisee komentii keessan dursa ofii koof dursachuu wayyaa kan isinitti mee kana malee qimamii nan qaba tokkosiisaa barbaadeen kaleessa sayyuu barbaada waan na godhe duqeetu barbaada waan na godhe salaa wajjin zooraa oolle agartaniitti yaadaan sin zoorsaan oolle miti kaleessa dhiifama guddaa naa godhaashe maaliif naan jedhaa otoo waan nama tokko bishaan waayilaan illee bitee isiniin kennine akkanumaa isin zoorsaa oolle yaada. Akkasumaan asiisin fuudhee asiisin baasee asiisin naannessee magaalaa keessa kanaa kunoo kana barbaadeen tokkosii akkanaa bakka mangaa maaliif nan daaqa waan ta'eef bakka nagaa jechuun maatiin daaqa waan ta'eef gubuun barbaada. Ishii kan akkattiin jaalladhu nu gooti. Dhugaa isiniin jedha qimamiin kana dura ayyaana faasikaa irratti hojjedhe sana. Amma ammaatti dhuman xaqqamama amma ammaatti nda'u yeroo garaatti naafee shunkurtii minaamni na jibbisiisee jaanliqa shunkurtii jibbe tokko waaqayyo faa galatu qimamuma sanaan hojjedha dhugaa isiniin jedha baay'ee xiqqinni qabaa yeroo biyyatti galtan qimamni akkanaa hojjetadha isinis akka faasikaa irratti hojjedha jechuudha. Obboleewwan kiyya maal isinitti mul'isa jettanii kan biraa waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waaqatu guyyaa har'a namaa kenna. Saatitti kana dhugaa waaqayyo isa jiraataa isiniin jedha. Sakandii kana waaqayyootu namaa kenna. Maaliif naan jedha dura waaqni siin kenninee dhiifama eelee isinitti dhiisisaara waan sochooseef jechuudha. Dura waaqni siin kenninee saatii gizee naan jechuu dandeessu. Duras waaqayyo naa kenneera. Garuu waan ajaa'ibaa tokko isinitti hima dhaggeeffadha kaleessa waan hin ta'e jechuudha. Dhugaadha. Kaleessa eessaa galeeni ergalgaluma jechuudha erganii dugdaan daakoti
kanallee ganaan addaan baasaa beekaman akkanatti isinitti agarsiisuu godhe. Asimaan tokko dubbadda kun batti hindaaqooti tire hin beektu. Gatiin hindaaqoof gatii shunkurtiillee tokkuma ta'e waan sin jirra. Kun onneedha sinuu kana dura beektaniittu hin dhiqne garuu ganaan dhiqa. Cooma hindaaqatti isinitti agarsiisuuf. Gogaa ammoo haati kiyya ergana deesse dhaladhe akkamitti irraa baasee hin beeku. Erga haati koona deesse. Dhugaa waaqaa isiniin jedha. Sinumatti agarsiisu innaa kan nan gataa yoo ittiin hojjedhee hin beeku. Dhugaa waaqayyo gogaa hojjedhee hindaaqorra. Garuu kan fayyuman akkamitti irraa baase. Fayyuma. Har'a baay'ee gobaziin ta'e tokkoffaa nama aandanyaan ta'e jechuudha. Kun immoo inqulaalii dhaluu didde. Inqulaalii galashi keessa. Daaqoon birrii 800 taate dhaltuudha kuni. Shunkurtiin birrii 800 ta'e. Kiiloon tokko birrii 220 ta'e jechuudha. Anillee sinin sobu dhugaa dubbachuu fi soortaa taqaa gabaa deemee birrii 210 naabite torbee darbee keessa. Gatiin daaqoo kanaas kanuma jechuudha mumtuu namni iskeetti. Gatiin daaqoo kanaas gatiin shunkurtis tokko ta'e. Wayi sirriitti himadha. Dhugaan siniin jedhan amma kana sin jala qabee sin hawwisiisuu miti mana arabaayyuu guutee jiran daaqoo du'aa qalanii olsaan ol guuran sun hin jira firiijii keessa. Ani nan beekaasa. Garuu waaqayyo oolchaadha. Kaleessa galgala viidiyoo yoo hojjedhe viidiyoon duqeet bibbitu minaamni suuqii deddeebisine agarsiise sana. Ishuma hojjedhee deebi'anii taa'ee jira. Taa'eetuma fayyuma taa'ee maastikaa argitanii donnaan bitee maastikaa xinna xiqqoo tokko kutadhee maastikaa sana gimaashi isaa soorsaati irraa nyaate galgala malee sinitti agarsiisuu hin danda'an ture. Mana taa'ee zim jedheetuma taa'ee rafu firaashii irra jechuudha. Zim jedheetuma barri gadi qabee. Otoon taa'ee jiru wanni ta'e dhufee natti jiru jedhee Yesuus Kiristoos. Yesuus jechuu afaan kootiin hin dandeenye garuu dhugaa dubbachuudhaaf sinni sobu maastikaa kanatti waa qabamu maanni jedhee tan afaan koo kee fuudhee gad darbadhe. Gad darbachuu koon beeka. Fayyoon immoo mucayyoo bira jirtu sana biraankii gootee jirti. Ishiin laalaa jira. Ammusumaan bakka ofan dadhabe. Of dadhabee tani silkii lafa hidhadhee tan ofirraa biiffee makanirra godhe taa'eetu jechuudha. Asuma godhee dhugaa waaqayyoo sirriitti hima. Asuma godhee tanii ammanatti taa'ee makkan jiru sanatti nama ganna darbate haa ta'u waaquma tarkaan ila qabee ta'ee waan biraan na kuffise ta'ee ani waaqayyoon jiraataa beeku iddoon naqes hin beeku maalan argee dhiifama naa godhaa waan tokko sin dhoksu argaa waan biraa sun taane garaadha waan ta'e olla deebi'e. Waaqayyoof galannaa ta'allee daa'ima koo waa taasee yaaddee daa'imni koo kun ammoo dhiibamees kee taa'umaan taane baay'ee rifadhee dhugaa waaqayyo baay'ee rifadhee siniin jedha iddoon naqee wallaalee yeroo nachi akka ittiin kufee hin beeku yeroo jihu natti jedhe nan beeka. Lafti naan maree miti duruu dhiiga irra nan qaba lafti naan mara nan beeka. Erga wangaraatti baadhee dhiigni si irra teera naan jiru mana yaalaati. Isaa utuu hin taane kun lafa naan maruu miti bara ijoo fayyaan taa'ee jira. Maaliifan kana isiniin jechaa jira beektu kana waan gaarii godhe isinitti odeessuu koo miti. Garuu Yesuus Kiristoos inni waan hundumaa danda'u oolchaa ta'uu isaatu nagarrame yeroo hundumaa waaqayyo oolchaa ta'uu isaa nan beeka. Kaleessa amma xiqqaatti sakandii keessatti seexanni hafuura koona keessaa fuutee oolte har'ayyuu waliin agarru ture. Dhugaan siniin jedha. Akkan ta'e suni sobee dhugaan jiru wanni barbaadeetu ta'a malee hin sobu. Maaliif nan barbaachisus. Bakka dhugaan jiru waan barbaadeetu ta'e. Sobee viidiyoodhaa hedduu dhaabdee maamataan gadi dhaabban hin sobee dhugaa siniin hin jedhu. Guyyaa har'aa hin argadhu ture ta'u kaleessa waaqayyo na oolchuu baateeraati. Nan kufee bakka firaashuma irratti kufee dugdumaanii achi olla deebi'uu isaa bichaan argee jechuun nattoo'e beektu gateettii kana irratti nattoo'e akkana olla deebi'e yeroo achi birsini jedhu caamman irraa bu'e dafqe akkana fuularra na yaa namni tokkitti na biran jiru dhugaadhuma waaqayyo si jiraatan siniin jedhamee funyaan keessaniif hafuura keessan ukkaamsadhaati hafuurri keessan bakka dhaqu laalatu hafuuran baafati bakka dhaqes hin beeku bakka waaqayyo na deebises hin beeku har'a garuu guyyaa soorsiyeedhaaf gaddaa ture haati kiyyallee waaqayyoof haa galatu naa gaddituyyuu karaa laalaaftuyyuu dhugaa waaqaa siniin jedha. Ijoolleen baay'een bira jiru ture ishii birallee ishiinillee amma tokko ijoollee warra kaanitti nobsiti. Soorsaanis anaa du'ee mana kana keessatti naa kophaa goositti du'ee jiru dhufee ture.
waaqayyo summa xiqqootti kaleena oolchee